أكسولي ناجنك جعفر. أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا رسول الله محمد رسول الله أن عيسى عبد الله وأن عيسى عبد الله ورسوله ورسوله كان نغان قبرمو kan dhugaadhaan gabbaramu الله ملي أكهن جره Allah malee akka hin jirre مدانا بيا ragaanan baya أبي محمديس Nabi Muhammadis نبي دغا في دما nabiyyii dhugaa fi dhumaa أو إساني ta'uu isaanii إنسا كون فردي الربا كون رقابير keessa kiyyaan fudhadhee arraba kiyyaanis ragaa ba'eera. يسوسيس Yesuusis إلما ربي وصوين تاني ilma rabbii osoo hin taane قبرتش ربي في gabricha rabbii fi إرقما ربي ملي ergamaa rabbii malee واقيته في waaqayyo ta'uu fi واقمان أكيسان ملي waaqummaan akka isaaf hin malle جرى بردك بردي jara bira dhaqee baradhee أبنانا إيسي كيسا دي بيرا dhabnaan dhiisee keeysaa deebi'eera. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر أبشر يا رب أبشر أبشر ربي أبشر نايتي ربي سيدي بسيف قلبي الله سعد أكبر الحمد الله لله أكبر رب ما شاء الله الحمد لله إدونا جمجي سبحانه جنان نما قرآن بيكو نما هي كسا بيكو سنو ربي سبحانه وتعالى سموك النفي تايت انت عليه لال نمني عادي يو ديمي عادي دا غرو نمني وابيكو توكو غافا ديمي كناف نمني بيكو مي نمني سبرادو في جرا جنة مالك جنة يو ديمي سندي بيكو نو أكا ورى بلدا فامتي بلدا نما سلما يو غريبا توري غريبو ما دبيرو كتورا دبيتي دربي إيورا ما تدربي مالي وهوبتي براتين ديم أما مجاندكو يو غافا تكات غوري ستما ما چافا كيسا سيلي ستما جرا مو براتي يو قرآن ستما جرا garuu warra kaanoo gaafate quraana koottaatiin umaree dhaameedhaan namni siin maratu tokko hin jiru. Inni garuu guyyaa meeqa hin dubbanne amma akka inni itti mutti siin dubbadhee beekanaan jedhe har'a waliin dubbataan turre tasgabbiidhaan na gaafatee yoo ta'uu fi baate iddoon akka jedhu iddoo akka jedhu inni dubbataa ture. Bakka namni beeku quraana akka jedhu akka jedhee tasgabbiidhaan akka isaatti namaan dubbata. Inni hin beekne garuu arrabatti gadi ta'a jechuudha. Kanaafuu nama akkas beeku tasgabbiidhaan dhugaatti tasgabbiidhaan deebisnee achi dhufuusaatti baay'ee gammadeera. Warri jettan waa jedhaa inshaallaati isin jalaan fitu baay'een fite sa'aatii dheeraa fudhadhe qaragadheera tirraa fi koo nyaadhaa isinis maalan godhare isin tonaa kenne. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أبو ليس كين جعفر بقرب دين سيدي Gaafa sanillee jedheera garuu gaafan ragaa maannu shaadaa qabadhu jedheera wanni jedheera eeganaa deebi'ee garuu gaafan salaatus immoo wannumaan salaata waan ta'eef amma kan murteessee dhufe jette immoo hanga yoomitti akkanaan itti fuftare jechuun fakkeenyaaf amma warroota miidiyaa irraa na hordofaniif jedhee hanga yoomittiin if gowwoomsaa itti fufare yookaan immoo hanga yoomittiin kabaja isaaniitiif jedhee wanni jedha itti fufu. Kanaafuu eegan salaatarraa fagaachuu hin dandeenye eegaa yanni hunda keessaa baduu hin dandeenye. Maaliif inni sumuun irratti daldee fixarata Allah ilatti fatarannaa saalee haasan irratti maaf hin deebi'ee wanni hin jenne jedheetiin innan isin hin jechaa turellee karooran qabadee dhufe wanni jedhellee isuma kana maaliif itti deebi'ee asiinis maqaan namni miidiyaa irraa na beeku deemeeraadha. Deebi'eeraanis namnis na beeku garuu namni si beekuun waasii godha osoo hin taane gaafa duuteefillee si awwaaluufillee gaariidha. Kanumaafillee na beekudha. Irra guddaan immoo ani immoo gattaa'ee keessa kiyyaanii miidiyaa boodatti miidiyaa alatti wanni jechuudha. Waan ajaa'ibaa Guddaan immoo karaa laayivii wantiin asirratti wanni beeku qabu karaa laayivii wanni dhufee fi maqaan kiyyaasiin kanaan dura deemeeraa jedhu namni haa baruufi malee faayidaa naa godhaafi miti. Waa tokko wanti naa godhu jiru namni yoo du'ellee gaafa duutellee qabrii bakka namoonni islaama jiran si awwaaluun alatti waan tokko wanni si godhu jiru. Wanni si godhamu siif rabbi gidduu waan jirudha. Kanumaafin asirratti deebi'ee akka namni naa hubatuu fi waan duraan balleesse sanii. Maashaallah baay'ee namatti tola. Waan tokko sila yeroo jalqabnu waan ati naan jette wayitu jira ishee kana ifa godheetaniin inshaallah dhumatti deeme maal jette gara garee shaadaa kana dhufeedhaa jennaane
bakka badaa wanni tokkodha miti. Gaafa achi deemmoo kabaja naa kennaniiti ol na fuudhanii bakka naa kennanii jette. Sirriidha? Inda'uun achirratti bakka naan mallee naa kennan iyyuu dhugaa dubbachuu maaliif yoon seeni dafanii wal na baasu bakka gaarii naa kennu bakka naan mallee naa kennan haa galatoomanii fi wanni maali galata namaas hin balleessanii bakka hedduu naa kennan garuu gara shaadha kanatti waa gaafa gaggaafadhu ijoolleen bakka namni si wanni maali siin jedha gaa yoon ol bees ijoolleen koomentii irratti bakka akka malee wanni jedhu hedduun wanni jedhan anis wanti gaggaafadhu waa sheexanaaf waan adda addaan gaafadha kanuma jibbanii xiqqoo gaa maali siin jedha gaa respektiin hin jiru achi immoo kabaja wayisi kan inni maal jennaan gaafa naqee wanni jedhu maal kabaja naa kennanii maal jennaan bakka naan mallee iyyuu naa kennan gaa dhugaa dubbachuuf naa kennanii turan sirriidha bakka kabaja naan mallee yoon ol seena dafanii bakka gaarii na qabu wanni naan jedhu na kabaju kabaja gaarii naa kennanii turani haa galatooman kanaafis. Hundaa'umsitti xiqqaate utuu Itoophiyaa ta'e jiraate immoo fuuldura dhaabaniiti waldaa charchiitti akka ati sabbaktu si godhu madirakirra baane utuu achi jiraatteeti. Kun hundaa'umti koodhamaa miti miidhamu. Dhugaa inni illee na gaafachaa turan jechuun namoonni tokko na gaafatanii nama asii gaaftu guyyaa tokko hin deeme wanni dhaqee dhaggeeffadhe guyyaa tokkicha hin deeme wanni achiitii wal nu qunnamsiisi. Bilbilaan waldaa. No waldaa. Biyya jirtaati? Egaa Finfinneen jira bar. Allahumma najjina hayya. Deemeera guyyaa tokko deemee ilaaleera. Guyyaa tokkichaa sanitti egaa hedduu waanuma hin jiraa miti faarfatan isaan faarfatan maal jechuu kana malee barumsa hin argine guyyaa lammaffaa dhaquun hin dhaqine guyyaa san malee guyyaa tokkicha hin dhaqine dabbare guyyaa lammaffaa hin dhaqine garuu ijoolleen gaafa naannaa isaanii immoo bakka dhaqite san wanni isaanii nu himi namachi nu himi wal qunnamsiisna minaamini jechuun egaa akka achitti illee iddoo ni jiraa miti kabajaman maatti. Yes saniif namoota achi nu himi bilbila isaanii gaafadhutu dubbisi nu himi maal jedhanii turani. Garuu dilas kanan feene achumaaniin hayya jedheetuman hin dubbisne dhiise kaan. Jecha keerra waan inni hubadhee edaa nabiyyi miti kan achi taa'ee ture raajiidha jedhanii na beekuu qabu jette atoo si beekan malee danda'anii dubbatanii kan beekani utuu beekanii maa nama islaama haaraa dhume jedhanii lallabanii ol si qotatanii achas baasii kootu baay'ee jedhanii ol si fiduu ture hin beekan jechuudha. Kanaafuu namni akka jaratti meen jiru jarruma wal qunnamsiisne jechuun isaanii. Dhugaadha dhumarratti indoom elaa waan tokko jira beektaa gaafa wanni deemtu achi galma wanni isaanii deemtu waldaa dhumarratti gaafa yeroo dhuma sangataa raawwachuudhaan namni haaraan dhuftan ol kaa'aa jedhama. Haaraan harruma dhuftan jechuun amanaa iddoo biraas haa ta'u amanaa adda miti waldaan amanaa waldaa biraa dhufes haa ta'u haaraan ol kaa'aa jedhama. Ol ka'eera nama lama qofa kee gaaf sana qacarraatee anaaf mucaa tokkicha qofa kee mucichi hin beeku wanni ta'ise nu laalaniituma yoo asitti hafuu barbaadan maqaa keessan galmeeffadhaa yoo bakka irraa dhuftanii deebi'uu barbaadan deebi'aa jedhan malee nan barre ga'an silaa gaafsaniin amanee ganaa torbaan tokkotti hin dhaqe nan barrees na baruunnis abbichi immoo guyyaa san waa dubbachaa ture maal jechaa ture mul'ata wayin argee maali edaa argaan ture maali maal jedhee waan addaa dubbachuu ture namichi waan wal qabatu miti angaruu na baruu hin dandeenye silaa na baruu qaba ture egaa mul'ata wayii argee waan addaatti na baruu qaba ture na baruu hin dandeenye ga'anis ittis hin himne ol ka'eetuma wanni jedhee achittis galmaa'eera garuu haaraan dhufe jedhee useetuman galmaa'ee deeme'anii amanaadhas maalis haaraadhas hin jenneen. Manni jechuun iddoo biraatiin dhufe maalis hin jenneen useetuman galmaa'ee deeme. Waan ajaa'ibaati waan baay'ee si gaafachuuf deema garuu waa'ee nama dhuunfaarraa dubbatuun barbaadu waan asumatti ta'aaf tole islaamummaarraa gaaffii qabdu xumurtee. Rakkee boqotu mireera jechuun ijoolleen galatoomanii hamdiin faana ijoolleen tokko kitaaba hedduu naa erganii dubbisaan ture jechuun galatoom wanti jabaanatti ta'e hedduun sana galeera waan ta'eef duras immoo keessan tures durumayyuu shubahaata jechuun wal fakkii fi shakkii na keessa galeefiti bootaan ammallee argachuu tarii na shawwadin itti fakkaata dhaqee bootaan ammallee argachuutu aayidaan isaa beektaa nama shawwadaa beektaa miidiyaa kana irratti yeroo bakka hubannoo ergatte achi bakka si mallisanii achi ilaaluu fi achumaan immoo beekamtii sana achumaan beekamtii wayii argadda maal jechuuf shawwadamuu faasa keessa jira. Namni beekamtiin barbaadne jiru miidiyaa kana irra dhufee numa barbaada garuu wanni qaba maali gadaba yookaan immoo limiitii qaba beekumsi. Yes limiitii sana irra darbeetuma tarii bakka naan malee naa kenninaan sanuma jala lallaareetiin gaafate. Kanaafuu irra amma asumatti irra waan hafeeniin barada wanni jedha ani kana hundarra maru baguma hanga ammaattuu gaaffii wanneen afran kun na keessaa hin badini bagana cinqee bagana rakkisee bagana gadhiisuu dide kanuma yaada. Jazakallahu khairan. Gaaffii islaamaa keessa jiru fitateetta waan barachuu qabdu moo nan baradha jetteetta hedduu namatti tola. Garuu waan si gaafadha. Waan jarri jedhanitti si waaman sun har'a si keessatti hafteetti moo dhiqattee kee argaa jirta harka kee? Laa wallahi
La 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 la. Jechuun wanti nama keessatti hafuutu hin jiru bar dhugaa dubbachuuf wanti nama keessatti hafu hin jiru bar. Maaliif